Breaking news. Abdii Muktaar kan armaan dura Shaggar TV fi Oro MP4 irratti barnoota adda addaa barsiisaa ture. Amma chaanaalii isaa Abdii Muktaar Tube isa jedhu chaanaalii haaraa banatee yeroo ammaa kana faayidaa guddaa uummata isaatiif kennaa jira. Torban kana keessa guyyaa afuritti chaanaalii isaa namni 640 subscribe godheera. Abdii Muktaar chaanaalii baay'ee ho'aa ta'e banee gara keessan dhufee jira. Abdii Muktaar amma Abdii Muktaar Tube jechuudhaan seenaatii chaanaalii isaa baay'ina namoota 640 ol kan qabu yookiin subscribe 640 ol akka qabu check godhaatii chaanaalii Abdii inni sirrii isa kana chaanaaliiwwan wal fakkeeffamanii hojjetamanii akka hin dogongorre of eeggadha. Abdii Muktaar chaanaaliin isaa isan amma isinitti agarsiisaa jiru kana Abdii Muktaar Tube jettanii erga barreessanii booda isa gubbaatti mul'atu kana isa kana mallattoo subscribe tuqaa. Sana booda mallattoon alaarmituun isinii dhufti. Ergasii chaanaalii Abdii kana yeroo hundumaa chaanaalii kana irratti viidiyoon Abdiin gadi dhiisu keessummaan inni chaanaalii kana irratti affeeru akka isinii wajjin wal quunnamuuf mallattoo. Tana tuqaa turtii gaarii isinii jenna wajjin ta'a.